gara dhimmoota madinalaati qabannetti hojjeenu abbe Premier League England bara kanaatiin kilaboonni lama amma murkii waancaatiif kokkii wal qabanii jiru jechuu dandeenya Manchester City fi Arsenal keessattuu Manchester Cityn akkaataan inni gara kanaatti dhufe kilabiin kun adeemsa keessa gara shaampiyoonummaatti imala gochaa jiruuf haldureewwan waan mijeeffataa jirudha kan fakkaatu amma carraan waancaa fudhachuu gara Pep Guardiola harka isaanii jira jennee kaasuu dandeenya maaliif tapha Arsenal waliin qaban kan injifatan yoo ta'e sanaan ala taphoota isaanaaf 11 kan mo'atan yoo ta'e kaleessa injifatanii jiru shaampiyoonii ta'uu danda'u jechuudha Arsenalin qabxii tokkoon caalanii kaleessa Newcastle Unitedin goolii 2-1 injifatanii jiru Nico Reelin gahumsa dinqii mul'isee jira taphataan kun akka taphataa sara fuulduraatti goolii galchaa kan jiru leensichis taphataa kanatti akka namanu amantaan Pep Guardiola waan milkaa'ee fakkaata kaleessas qabxiin Manchester Cityn kaleessa argate kun ofitti amanummaa taphattoota Manchester City sirriitti kan dabaludha taphoota liigichaan kana booda isaan hafeen haalaan akka morkatan shaampiyoonii ta'uudhaaf wanti hunduu harka isaanii akka jiru beekanii akka morkataniif qabxiin tapha kaleessaa kun yeroodhaa gara yeroo Manchester Cityn dhiyeenya kana fooyya'insa irratti kan argamu kun ammoo ofitti amanummaa taphattoota kan Manchester City dabalaati kan jiru Manchester Cityn waggoota darban keessattuu taphoota torbee 11-12 xumuraa irratti qabxii hedduu walitti qabachuudhaan Arsenal caala qabxii hedduu walitti qabachuudhaan muuxannoo waan qabuuf sanatti fayyadamee shaampiyoonii ta'a kan jedhu sun ni eegama garuu qabxiin kaleessaa kun taphattoota Manchester City abdii kan itti hore dhiibbaa Arsenal ammoo sirriitti kan hammeessedha jettee kaasuu kan dandeessudha. Arsenal har'a dirqama injifachuu baannaan dhiibbaa guddaa keessa kan itti seenudha. Kanaaf kaleessa Manchester City dursee taphachuun isaa dhiibbaa Arsenal kan itti dabaledha jennee kaasuu kan dandeenyudha. Nico Reelii dhiyeenya kana akkasumas bara dorgommii darbe sarratti isaa irratti taphachaatti kan ture ittisa qarqara bitaa irratti amma erga bara dorgommii kanallee ayet nuuriin erga miidhame booda bakka sanarratti taphachaatti kan ture amma garuu gara sarara gidduutti erga dhufee booda sarara gidduu irratti qindoomina Rodri Bernardo Silva waliin uume Manchester Cityn injifannoodhaan akka itti uffoo taphattoota gargaaran keessa isa tokko kan ture taphataan kun keessattuu bakki itti argamu yeroo sirrii bakka sirriirratti argamuudhaan Manchester Cityidhaaf goolii galchaati kan jiru keessattuu goolii lammaffaan kaleessa addaan itti bu'uudhaan galche gahumsa qaamaatiin illee hagam cimaa akka ta'e kan targeena Trippee waliin qilleensarra utaaluudhaan akkaataan addaan itti bu'uudhaan goolii galche kubbaan Erling Haaland mijeesseef kana goolii injifannoo Manchester City mirkaneessite kan galche kanaaf injifannoo Manchester City keessatti taphattoota addatti gahumsa baay'isa mul'isaa jiran keessaa Nico Reelii isa tokko jennee kaasuu kan dandeenyudha. Kana alatti ammoo Anthony Semenyoodhaan wal qabatee taphataan kun filannoo garaagaraa Pep Guardiolaaf kennaati kan jiru bakka garaagaraa taphachaati kan jiru sarara fuulduraa qarqara bitaa fi mirgaa akkasumas ammoo kaleessa amma sarara gidduu irratti lakkoofsa 10 taphachaati kan ture Manchester Cityn yeroo kaleessa qixa ta'ee dhiphuu guddaa keessa ture kubbaan inni taphattoota gidduu line breaking pass godhee taphattoota gidduu loosee kubbaan inni Erling Haalandiif kenne Anthony Semenyo jijjiirraa milkaa jennee kaasuu kan dandeenyudha. Sarrattis Mark Geyin qindoominni Rodri waliin uuman tarii Arsenal carraa guddaa dabarsee Manchester Cityidhaaf kenneera. Manchester Cityn carraa kanatti fayyadamee shaampiyoonii kan ta'u taanaan murtoon kan Pep Guardiola akkaataan Anthony Semenyotti mallatteessifatan Mark Geyin maallaqa muraasaan itti mallatteessifatan leenjisaa kana kan itti jajuu itti kaasuu kan dandeessudha. Hundaafuu garuu Premier League England amma hawwataa ta'eera. Arsenal fi Manchester City keessa eenyutu shaampiyoonii ta'a kan jedhu sun ni eegama. Kilabiin taphoota isaa hafe Arsenal taphoota isaa hafe hunda yoo injifate shaampiyoonii ta'uu isaa mirkaneeffata. Manchester Citynis taphoota isaa hafe yoo injifate shaampiyoonii ta'uu isaa mirkaneeffata. Torbee 33ffaatiin kilaboonni kunneen lamaan Etihaditti waliin morkatu. Kanaaf kilabiin kana booda qabxii 3 dhabuun qixa bahuun gatii guddaa si kaffalchiisa. Keessattuu Arsenal roobii darbe Wolves waliin 2-2 dursee carraan qixatti beeysuun gatii guddaa isaan kaffalchiisa. Amma Manchester Cityidhaaf dabarsanii Manchester Cityn harka isaatti kan jiru hunda yoo injifate shaampiyoonii ta'a. Kanaaf qabxiin kaleessaa kun Manchester Cityidhaaf hiikaa guddaatti kan qabu. Arsenalif ammoo dhiibbaa taphattoonni gama cimina xiinsammuutiin rakkoo guddaa keessa akka jiran beekamaadha taphattoonni Arsenal. Tapha Wolvesiin
erga qixa ba'anii booda fuula isaaniirraa wanti mul'achaa ture sun kanaaf agarsiisu guddaadha. Kanaaf kaleessa injifachuun isaanii immoo dhiibbaa guddaa Arsenaal sana xiinsammuutiin rakkoo keessa jiran sana kan itti hammeessudha jedheen kaasa gama kiyyaan. Keessattuu har'a injifachuu baannaan wanti hunduu kana dura kan yaadachiisudha. Amma deeggartoonni Arsenaal shakkaatti kan jiran sababiin isaa ammas Arsenaal yoo taphoota hunda injifate shaampiyoonii ta'uu isaati kan mirkaneeffatu. Garuu shakkaatti kan hin jiran. Shakkiin isaanii maali? Waggoota darban akkaataan Arsenaal naannoo xumuraatti qabxii dhabee waancaa dabarsee Manchester City'dhaaf Liverpooliif kenne beekama waan ta'eef sana shakkaatti kan jiran. Manchester City'n dhufaati jira jedhanii shakkaatti kan jiranu ammas kan argaati jiru. Kanuma kaleessa injifachuun isaanii daranuu Manchester City qabxii murteessaa sadii kan itti argatan jennee kaasuu dandeenya. Dhugaadha Habbe Cityn amma waan sarara sirriirra jiru kan fakkaatu. Aston Villaan kaleessa qabxii gatee jira. Leeds United waliin goolii tokko Brighton direetiin ala Brentford tapha injifateen. James Milner tapha 654 Premier League Englandin hiriiruudhaan riikoordii dhuunfatee jira. Chelseanis daqiiqaa dhumaa irratti goolii keessummeesseen Burnley waliin goolii tokko qixaan xumuree jira. West Ham fi Bournemouth goolii maleedha kan goolabanii. Har'a Tottenham darbii Londonin Arsenal simataa Sunderland Fulham Nottingham Forest Liverpool Crystal Palace Wolves waliin kan taphatan taphoota Premier League England eegamanidha. 83 irratti yaanis nu bareessan hedduu nu qaqqabee jira. Dhaggeeffattoota keenya yaada keessaniif hundi keessan ulfina guddaadha kan qabdanii. Walumaa galatti waltajjii marii ispoortii dilbata ganamaa xumurree jirra. An Diinaas Bashir ture akkasuma Abbabaa Lamaayyoo waliin ta'uudhaan kan mari'achaati turre. Gama ogummaa teeknikaatiin mul'ata Waaq Bulchoo fi Gammadaa Urgeechaati hamma xumuraatti kan waliin turani. Dhumarratti ergaa ispoonsaroota keenyaatiin kan gargar baanu ni ta'a. Qophiileen OBN afaan isitti fufuu isaa waliin yeroo gaarii qabaadha. Gaarummaa fi gara laafinni kan itti mo'atu kan tokkummaan araaramummaa kadhan kan qabnurraa waliif qoonnee tokkummaa keenya kan itti cimsinu kan qalbiin garaa laafee kan harkitti diriiru kunoo ji'i ramadaanaa yeroo dheeraaf eegaa turre dhufeera. Baankiin Daldala Itoophiyaa misluumota hundaaf ramadaan eebbifamaa akka ta'u herrega kuufama zakkaa baankiin keenya kennu keessatti addatti kan kaa'ame amanamummaadhaan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee tola ooltotaaf ni dabarsina. Atis carraaqqii tokko malee herrega kuufama zakkaa banuun dirqama kee ba'uu dandeessa. Ramadaan Mubaarak. CBN tajaajila baankii guutuu dhalarraa bilisaa. Baankii Daldala Itoophiyaa baankii yoomiyyuu itti of abdattan. Gahee asitti naa qabe hammam lakkaa'e? Qarshii 454 qabu. Tole wayyoo teelee birrii koorraa maallaqa hin qabu. Amma maallaaf wayyi. Turi achuma teelee birrii irraa osoo hin baane hiriyoota kee maallaqa gaafachuu ni dandeessa. Maallaqa gaafachuu kan jedhu cuqaaftee ittiin gaaffii haaraa qopheessitee filannoo ofii keef jedhu filatta. Eenyuun gaafadhu laata? Eeyyee gammadaan hin dhabu. Yes gammada na qaqqabe agartee amma kaffaluu nan danda'a. Meeqatu? Qarshii 454 qabu. Kunoo teelee birriin siif erge. Teelee birriin yommuu maallaqa ergisiisnuu fi erginu nuti akkana teelee birrii. Akka mooltan Galatasaa maali maaf qorrite? xiqqoo sanyii oomishaan na jalaa xiqqaate Mee maal si gargaaru? waan qotee siif deebisuuf sanyii midhaanii osoo liqii argadhe jedheen jooraa oole. Amma yoomitti sanyiin liqiin guuta jetteeti? Mee maal godhure? Tooftaan diree seenanii kubbaa miilaa Itoophiyaa ilaalanii beekamaadha muraasa. So bashannananii jiru. Kanaaf wanti akkanaa kun egaa miidhagina kubbaa miilaa yookiin liigichaatiif gaariidha jennee kaasuu dandeenya. Akka walii galaatti garuu kaleessa machaal mo'amuunsa morkattummaan inni liigichaan qabu akka halaafu taasisee jira jechuun ni dandeenya. Kilaboonni sadan kan injifatan yoo ta'e garaagarummaan qabxii 5 irraa gara 8tti bal'ata. Kana deebisuun immoo hagamta akka cimaa akka ta'e yookiin akka ulfaatu isaanuu ni beeku. Walaayittaa Diichaadhaaf garuu waan agaati jettee kaasuu dandeessa. Kilabiin kun bara kana kilaboota 20tu hirmaata Premier League Itoophiyaatiin. 20 keessaa 4 gara liigii olaanaatti sigaatu. So kilaba 4 gara liigiitti bu'u gara liigii olaanaatti bu'u keessaa Walaayittaa Diichaan amma sadarkaa amma irra jiru kanaan kilaba gara gadiitti bu'u jechuudha. Garuu haalli inni kaleessa ittiin jalqabe sun taphoota ittaananii taphoota hedduu tafa waan ta'eef liigichi walakka bara dorgommii irra jira waan ta'eef hamma mul'ii walitti xumuruudhaaf gahumsa akka qabudha kan namatti mul'isu garee kana injifachuu isaatiin wal qabate jechuudha. Tapha bira kaleessa goolii 4 keessummeessee taanutti haada barruu abbe taphni
baankii lolaa Itoophiyaa fi Faasel gidduutti gaggeeffame injifannoo baankiitiin goolii 3-1 xumuramee jira. Taphni kun baankiidhaaf waan guddaadha jennee kaasuu dandeenya. Akka turning point jennu sana kilabiin kun marsaa jalqabaa liigichaatiin baay'ee rakkachaa ture. Faallaa isaatiin garuu Faasel marsaa jalqabaatiin kilaboota gahumsa gaarii mul'isaa turan keessaa inumaayyuu hamma Yohaannis Saalee gara garee biyyaalessaatti hin imalin dura gareen kun hin mo'amne ture. Garuu Yohaannis Saalee akkuma baaniin kan mo'amuu eegale amma immoo jalqabbii marsaa lammaffaatiin goolii 3-1 mo'amee jira. Baankiidhaaf maal jechuu dandeenya? Goolii 3-1 kan injifachuu danda'e kaleessa baankiin. Keessattuu kilaba liigichaan goolii hedduu irratti hin galle Faasil akka ta'e ni beekama. Kilaba kana waliin morkattee goolii 3 mudaan qabu kan baankii lolaa Itoophiyaa jechuun gateettee kaasuu kan dandeessu. Dhiisee kanaaf kilabii kubbaa miilaa Shaggar hagam tajaajilaa kan jedhu sun anaaf gaaffiidha.